ፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ በዛሬው ዕለት በከፈተው የቲክቶክ አካውንት በሰዓታት ውስጥ ብቻ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ማግኘቱ አነጋጋሪ ሆኖ ውሏል። gara TikTok tokkoon sagantaa isin dabarsan ture sagantaalee lama akkas dabarseen ture haa taatu garuu duula bifa adda addaatiin godhameen akkaawuntiin sun cufsiifamee jira yeroo fi Jawar Mohammed, welcome to TikTok China Company. We welcome you every day. One day we love you and we respect you. Nama miliyoon tu galoo da birrii kafalta dharaa jechuudha. Warri TikTok kutu dhugatti ilaalu san maal goota birrii kafalta doolaraan jechuudha. OMN turre san yeroo adda addaatti saatalaayitiin irratti cufsiisaa turanii yeroo tokkorraa biloog godhan tokkorratti utaalaa yeroo tokkorraa biloog godhan tokkorratti utaalaa deemaa turre. TikTok Jawar hordoftoota miliyoona takka tuqaa ja'a horate daqiiqaa muraasa keessatti cufameera. Abiyyi TikTok irratti Jawar ittiin hafee cufee jedhan. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna. Egaa guyyaa shammojaa booda deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo dhimma jabaa xiyyeeffannoo barbaadu tokkoon deebinee dhufnee dhimmi kunis waa'ee nama siyaasaa guddaa Itoophiyaa obbo Jawar Mohammediif TikTokiti. Tibbana hedduun keessan akkuma dhagaa turtan Jawar Mohammed yeroo jalqabaatiif waggoota 8-9 booda TikTok banate. TikTok egaa hojii jalqabee ganna 8-9 ga'ee jira. Ganna haga kanatti dhaabbanni pilaatfoormiin guddaan akka TikTok addunyaa kanarra hin jiru. Kan namoota baay'ee horate addunyaa irratti. Jawaaris waggoota dheeraa booda TikTokitti dhufe ajandaa ture. Kanarratti immoo waan baay'ee nama ajaa'ibu TikTok Jawar dhufee yeroo muraasa keessatti hordoftoota miiliyoonaan horate yeroo muraasa keessatti maasirra cufan. Asirratti xiyyeeffannee waan jabaa dhaga'uu qabdan isin biraan geenya. Kanneen YouTube Voice of Oromiyaati faaroo taatan subscribe godha. Yoo subscribe gootan mallattoo bilbilaa as cinaa jirtu san banadha. Wanti gadhiifne kallattiin isin bira gahaa jechuudha. TikTok Jawar maaliif cufan? Cufuu dura Jawar Mohammed TikTok eessaa fide? Waa'een TikTok isaa maaliif ijoo dubbite? Jawar jalqaba maaliif TikTokitti dhufuurraa if qusate? Wantoota kana bal'inaan ilaalla. Jalqaba irratti TikTok Jawar maaliif ijoo dubbite kan jiru ilaallu. Tibbana Jawar Mohammed torban dabree ture TikTok haaroo banate kan gara TikTok itti dhufe. TikTok kana akkuma inni itti dhufeen ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'e. Jawar akkuma beeknu nama siyaasaa guddaadha. Nama sirna tokko diiguu danda'e qeerroo waliin ta'e. Abiyyi Ahmad aangootti akka dhufu nama gahee olaanaa taphate keessaati. Even Abiyyi Ahmad Jawar kabajuuf jecha Itoophiyaa Finfinnee irraa xiyyaara fudhatee Ameerikatti itti dhaqee Jawar biyya galchee waan namuu beekudha. Jawar siyaasa Itoophiyaa keessatti eenyuyyuu isa qixxaate jechuun hin danda'amu. Keessumaa'uu generation ammaatti namni haga isaa siyaasa Itoophiyaa hubateef siyaasa Itoophiyaa jijjiiruu danda'u hin jiru. Arrallee siyaasni Itoophiyaa Jawar harka jira jechuun ni danda'ama. Sababoota baay'ee kaasuu dandeenya isa gaafa biraatti deebina. Arra waan TikTok ofarratti xiyyeeffannaa jechuudha. Jawar TikTokitti dhufee yeroo muraasa keessa waa'een TikTok isaa ajandaa guddaa ture. Waan kanarratti nuti dhufnee illee hin dubbanne maas hin jenne yaada keenyallee ibsachuurraa if qusanne. Jalqaba Jawar TikTok guyyaa banatee gaafa dhufu TikTokiin isaa hordoftoota 890 qaba. An kallattumaan arge. Hogguma TikTokiin isaa kireet ta'e jedhameen dhaqee ilaale. Hogguun dhaqee hordoftoota 890 wajjin dhufe. Laayikii miliyoona 7.9 hojii dhufe yookaan miliyoona 8 already sanii hojii dhufe TikTokiin isaa. Yoo achi seennu viidiyoo Jawar post godhe qofaatu jira. Kan Jawar TikTokitti dhufuu agarsiisu. Afaan Amaaraatii fi Afaan Oromootiin post godhe. Achi booda gaafa dheenee ilaallu hordoftoonni 800 waan fedhe yoo ta'ellee kallattiin dhufuu hin danda'an ture. Wanti achirraa hubanne TikTokiin san haaroo akka hin taaneef kan duraanii akka ta'edha. Sana booda gaafa qorannu TikTokiin kun wanti ijoo dubbii godhes tokko waa'ee Jawar TikTokni bitee fi Jawar eessaa fideeti. TikTokii san Jawar hin binne nama TikTokii maqaa isaatiin banatee duraan itti fayyadamaa turetu jira. Kan ammoo Jawaritti dhiyoo jiru yookaan Jawariin wal beekan. TikTokiin kun hordoftoota 900 horatee jennaan namni san Jawar yoo wal beekuuf TikTokii kana yoo si dabarsee hojii Jawariif dabarsee kennee jechuudha. Kanaaf Jawar TikTokii haaroo hin banne maqaa isaatiin jalqabas banamee viidiyoolee isaa qofaatu irra ture TikTok sanarra. Warri mootummaa keessa jiran garuu Jawar TikTok bitatee dhufe Jawar ammoo TikTokii bitee dhufe jedhanii ajandaa ture dhimma kun. Waan fedhe yoo ta'u Jawar ajandaa ta'uu qaba jee amanaan illeen maaliifuu nama guddaa siyaasaa Itoophiyaati. Nama mootummaan Abiyyi Ahmad sodaatuuf Abiyyi Ahmad akka rabbiitti sodaatu keessaati Jawar. Kanaaf ammoo wanti isaan dubbatamu jechuun hin danda'amu jechuudha. Sababa sodaatamuuf waa'ee isaa ajandaa ta'uun beekamaa ture. Jawar TikTokii san guyyaa san banate laa. TikTok maqaa isaatiin banamee irratti viidiyoon isaa gadhiifamaa ture.
nama isa beekutu TikTok san isaa dabarsee jechuudha. Khalaas malee Jawaar hin bitanne nama santu maqaa keetiin baname fudhadhu jee dabarseef Jawaariif. Kun immoo haqa ture akkasittis namni sanis galataan malaaf ture. Haa ta'u sana booda Jawaar TikTok kana maqaa isaatiin waan tureef irraa fudhatee viidiyoolee duraan jirtu piraayiveet godhe. Viidiyooleen waan piraayiveet taateef laayikiin ni mul'atti jechuudha. Silaa Jawaar viidiyoo sun guutuu haqee laayikiin mul'atu ture. Achi namoonni baay'eenis laayikii sanarra wal morman isaa laayikiin kun dhufe jaanii. Laa viidiyoo isaatu duraan isarra jira. Isaatu piraayiveet godhe malee. Kanaaf amma viidiyoon haaroonni Jawaar lamaan gadhiifamtee guyyaa tokko keessa miiliyoona 5 daawwatamte. Ka jalqabaa. TikTok jalqabaa sun. TikTokiin Jawaar 890 hojii dhufee jenne. Turtii sa'aatii 24 keessatti hordoftoota miiliyoona 1.3 TikTok sanarratti argaman. Yookaan gara hordoftoota 500tu guyyaa tokko keessatti TikTokii Jawaar follow godhee jechuudha. Kun seenaa Itoophiyaa keessa waa yeroo jalqabaatiif mul'atedha. Abbaan fedhe Abiy Ahmad eegaa TikTok banatee irra ganna 3 hordoftoota 400 qaban mayyuu. Achii TikTokii Jawaar oolee guyyaa lama osoo hin ga'in hordoftoota miiliyoona 1.5 gale. Amma kaleessa TikTokii Jawaar san itti duulanii cufan jechuudha hordoftoota miiliyoona 1.6 wajjin. Baay'een ajaa'ibe. Kana jechuun Abiyyi TikTokii Jawaar sanatti hinaafee gareewwan raayyaa miidiyaa ijaaree duraan qabu sanaan duulee TikTok cufee jechuu gama biraatiin. San qofaa miti mootummaan Itoophiyaa dhaabbata Chaayinaatti duula gaggeesse TikTok san cufe. TikTok qaama lamaatu cufe. Ka Jawaar. Qaamni tokko mootummaadha. Mootummaa Chaayinaati yookaan abbaa dhaabbata ByteDance waliin dhiibbaa godhaniitti TikTok Jawaar akka cufamu godhan. Lammaffaa qaamota raayyaa miidiyaatitu riippoortii guddisee TikTok gaggeessee jechuudha. Waan ajaa'ibaa ture. Dubbii ajaa'ibaas ture. Kun maaliif ta'e? Hinaaffaa. Hinaaffaa isaa tan mootummaa Abiy Ahmad. Already kallattiin hinaaffaa Abiy Ahmad qabudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Ni yaadattu yoo ta'e mootummaa wayyaanee gaafa kaan Jawaariif miidiyaa isaa waliin dhabamsiisuudhaaf OMN yeroo 37 yookaan 38 OMN cufamee ture. Gaafa sana imagine saatalaayitiidhaan dabra televezyiiniin OMN maallaqaatu kafalama. Doolara biiliyoonaatu kafalamaa ture. Gaafa sun kasaaraa guddaa qaba ture. Har'a garuu miidiyaa hawaasaa namarratti cufuun mootummaa tokko irratti fakkeenyaaf dhaabbata ByteDance bira deemtee TikTok cufsiisuun Jawaar TikTok irraa uguruu hin dandeessu. Dur OMN yoo cufame fakkeenyaaf miidiyaan tokko gaafa saatalaayitii irraa bu'e saatalaayitii irratti deebisuudhaaf laffaatii gaafata. Dhamaatii guddoo gaafata ture. Har'a garuu akkasii miti namni amma miidiyaan isaa akkaawuntiin isaa jalaa cufamteenna miidiyaa irratti ammoo deebi'a. Hin dandeessu cuftee gaggeessuu hambisuu hin dandeessu. Sadarkaa kanatti qaamni mootummaa gurguddaan hinaafee gaafa TikTok nama dhuunfaa nama siyaasaa guddaa tokko cufsiisu qaanyiidha jechuudha. Silaa mootummaa Itoophiyaa osoo beekee TikTokii Jawaar sanii cufuu caalaa veerifaayi ifiif godhaaf ture. Yaaddeettaa mootummaan hagam akka gadi bu'e, hagam akka kufe, hagam akka sodaatu, hagam akka dadhabaate naqqaanfadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. An dhuunfatti immoo fakkeenyaaf jibba Abiyyiis hin qabu, jibba qaama biraas hin qabu. Garuu akkuma mootummaattuu mootummaan san guyyaa guyyaan ifiif salphisaa jira. Mii maal qaba? Fakkeenyaaf namni tokko parsanaalii nama siyaasaatiin mootummaa mormuun addunyaa keessa waan jirudha. Heera Itoophiyaatu hayyama. Osoo Itoophiyaa jiraatee Jawaar Itoophiyaa hin jiru malee. Waanuma nu mormuuf jaanii TikTokitti dhaabbata ByteDance deemanii cufsiisu jechuun maal jechuudha? Kun wanti agarsiisu hagam wanti Jawaar dubbatu har'allee mootummaa Abiyyi akka hirriiba dhoorku dhugaan jiru sanuma. Hagam wanti Jawaar dubbatu mootummaa kana akka ciisa dhoorku nuti ni hubannaa jechuudha. Har'a mootummaan eenyutu biyya bulchaa jira yoo jaan Jawaar jechuu dandeenya. Ragaa dhiyeessuu dandeenya ammaas akkuma inni. Fakkeenyaaf eenyu mootummaadha amma. Garee maafiyaa mootummaan jalqaba ifiif ijaaree uummata irra bobbaase. Garuu Jawaartu iccitii isaanii guutuu saaxilee ifatti dhiyeesse. Mootummaan garee sun duubaa deebi'ee gareelee sun dhaanuu jira jechuudha. Kanaaf nuti ammatti mootummaan jiru Jawaar jennee fudhachuu ni dandeenya. Kun amma yaada dhuunfaa kiyyaa beeki. Akkasi. TikTokii Jawaar itti yaadanii dila san cufa deemanii gareedhaas itti duulchisanii duulaan cinaatti dhaabbata ByteDance deemanii cufuu jechuun sadarkuma kanattuu kufaatii akkasii argeen beekan dhugaa dubbachuuf. Akkam jirtan fayyaa jirtanii? Torban dabree jenereeshinni haarayni kun irra jireessaan gara TikTok jira. Ati warra durii Facebook ofirra jirta. Kanaafuu gara TikTokiin viidiyooleen ati gallakkiftuu nu bira gahuu qabaa sin jennaan. Gara TikTok tokkoon sagantaa isin dabarsaan ture. Sagantaalee lama akkas dabarseen ture.
haa taatu garuu duula bifa adda addaatiin godhameen akkaawuntiin sun cufsiifamee jira yeroo fi kunis wanni na yaadachiise yoo yaadattan warri dur jirtan waggaa kurnanarraa waggaa 8 san duras bara OMN turre san yeroo adda addaatti saatalaayitiin irratti cufsiisaa turanii yeroo tokkorraa biloog godhan tokkorratti utaalaa yeroo tokkorraa biloog godhan tokkorratti utaalaa deemaa turre beeku gaafa dhumarratti injifannee jennutti yeroo 20-30 ol irraan buusanii turan. Kanaaf muuxannoo qabna ammas akkaawuntii yeroo dabree san waan cufaniif akkaawuntii kanaan dhufne jirra. Sagantaalee adda addaa, viidiyoolee adda addaa, odeeffannoo adda addaa gara kanaanis ni dabarsa. Yoo kanas ka cufan taate egaa ka biraa banna. Muuxannoo qabna harka kennuun hin jiru. Mootummaa irraa isin tolu wanti akkasii. Mootummaan tokko gaafa professional ta'u namatti tola. Mootummaan tokko gaafa yaada namaa dhaggeeffatu namatti tola. Mootummaan tokko gaafa qeeqa fudhatu namatti tola. Mootummaan tokko gaafa mormitoota heddummaatu mormitoota qabu namatti tola bakka. Mootummaan tokko kan mormitoota dhabamsiisuuf, ajjeesuuf, miidiyaa hawaasa irraa balleessuuf, miidiyaa irraa balleessuuf dhama utaanaa mootummaan fakkaatu. Mootummaa professional jechuu dandeessu kanaan. Wallahi hin dandeessu. Baay'ee qaanee isaadhaaf. TikTok nama dhuunfaama. Maaliif akka akkasitti sadarkaa san sodaan barbaachisan naaf hin galu maaliif akka professional illee hin taane mootummaan kun naaf hin galu yeroo hunda gaafii nattaa. Anyway, TikTokin Jawaar dhufee guyyaa lama keessatti miiliyoona takka tuqaa shan galee hordoftoota 778tu follow godhee kana biyya amma waggaa 3 hordoftoota 400 qaba jennee mootummaan kun TikTokin Jawaar guyyaa tokkoof lama keessatti miiliyoona waan horateef itti duulanii TikTok kanatti hinaafanii cufan. Lammaffaa wanti TikTok isaa cufameef sodaa Jawaar irraa qabanidha. Sadaffaa immoo abadan Jawaar miidiyaa irra jiraachuun qabu jaanii waan amananiif. Haa ta'u malee Jawaar kaleessas TikTok banatee ni hunbeessifne kaleessa sheeruun goonni garuu banateetuma dhiisee wanti kun waan OMN irra dalagamaa ture. Gaafa sun cufsiisuu hin dandeenye mootummaan sunuu ni deeme kan yeroo 38tiif achii ol OMN cufe sunuu ni gaggeeffame. Kunis akkasuma gaggeeffamuudhaaf amma miidiyaa keenya irra duulee jaanii Jawaar TikTok haaroo bananii kunoo gara kuma dhibba meeqaa dura horachuu jiranii sunuu hin beessifne tasumaa'u sagalumaan haasa'ee Facebook isaa irrattis poostiin goone bakka takkattuu poostiin goone Jawaar agarte Jawaar miidiyaa jalaa cufuudhaan raajaan qabu har'a kaleessa maallaa kafallee miidiyaa deebisna har'a immoo akkanuma bananna jedhe eenyutu dadhabare warruma mootummaa kanaatu salphatee hafaa jechuudha kuma wayyaaneen gaafa kan OMN cuftee salphattee booddee biyya galtetti maqaletti warri bilchaginnaa kan amma miidiyaa hawaasaa nama dhuunfaa cufus ni salphataa jechuu boru akkasitti namanaan. Ammallee salphina kunuu salphina maaliif hagam akka Jawaar sodaatan nutti agarsiisaa jira waan ta'eef san ture hafadhe waan fadhees yoo ta'e TikTok Jawaar sababiin cufaniif kabiraan jiru sodumaa fi hinaafa bakka sanuma akkasii Jawaar ammas TikTok biraatiin deebi'ee jira banatee jira yeroo muraasa keessatti hordoftoota horachuu jira TikTok irraa isaa jaan qabu Jawaar kana amma duraa hin fedhu ture garuu namaatu TikTok kanarratti osoo dhufte jee dhiibbaa godhee as deebise sanuma kalaas dhumatte chaa'u.